Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabaroltoota keenya kabajamoo nagaa fayyaadha jirtani. Bakkuma jirtatti nageenya keenya isin haadha qabu isiniin jecha. Har'a diraamaa bareedaa tokko isinii qabannee dhufne. Diraamaan keenyas kan ofii qopheessine osoo hin ta'in yaadannoo raadiyoo Harar irraa kan fudhatame sagaleedhaani. Biyyatti gaafa ijoollummaadhaa reediyoo dhaggeeffatu hin dagatu. Reediyoo Harar diraamaalee babbareedduu dhiyeessaa ture. Garuu du'a Mallasaa booda ni cufame jechuudha. Diraamaa san keessaa kan fudhatame xiqqoo isiidhaa isin dhageessifna. Nu wajjin turtii gaarii isiniin jenna. Agasittuu asumaan gama diraamaatti isin dabarsina. Nu waliin tura hara diraamichaatti. Sagantaa dargaggootaa. Subscribe now. Dargaggoonni humna oomishaati. Dargaggoonni abdii biyyaati. Sagantaa dargaggootaa. Hay. Mee usa teeysan tunis baasa. Sabo duruu gatteessanii haqaaraa jimaadhaa if jidduu keeysanii duruu dinqa guttanii dhiiraa dhalaan tarree galtanii yaaboo fayyaadee barcaa uwwiftanii bar silalleettuu waana jalan galtu shakkaatumaan dhufee akkuma tahettuu hashara owwaa fi ija banaatii yaasa dhiise hundasiitu. Hay sabamaa calliftan tuffitiyyaa fi moo dhugaan na wallaaltan yoo namuu fattanis himadhaa waan taatan wal beeynama walin beeynu abaluu qofaa mi'ee isin hundinuu. Walin beeynu eegatana jettan ammas walin taanu ammoo haqallee ni qabdanii wallaaluu keenyaaf tiyya balleeysaanii dhuguma namni ana garreenaa qaamaan sosso'u zaahirittaas bahee ummataan haasa'u reediyoo keeysatti kaniin iyyee oo'u ifumaa kokkoflee fedhus kofalchisee akkaan fedhe ta'u hoggaan aara qabus nam gari komadhee dubbiin mataa dha'u tumbar hujitiyyaa duubakkamaa ta'u isinoo maal taatan maaltu isin goosa gariin haasawa koo sirritti caqasa kun na quban qabu xaaqaadha baqaysa gurra jala suuqee afaan akka wiissaa kunis numata garaabaa goggoytuun hancufa booreeysa jira ammaas kan reediyootum haasawuma kiyyaaf shakaree muddamu dhakaa dadhabateen dubbii irraa elmu qorqor jannaan olii fi qaqqabee uleen irra deemu gudeenan jajina addaanii wallaaletaniin irraa dhiisuuftaniin irraa himu. Waa baasa qabdu isinumaa miti kan ijaan lan arkin bilaash na faradu. Abdusalaam Mahammadaas san ijaarsa furdaa gabaa baasan mooluudhaas ni qaba kan buqqee fakkaatu yoo tuqan ni capha. Way arrin addeenya jibrii buqqee fakkeenya jechaa na hamattan waan inaan hin qabneen maaliif na komattan isinimi kan tana haasaasu anuma hamachuuf kan hoojum lakkesu. Aga sani gumgumtanii antana dubbannaan mataa mammartanii anuu yoomiin aaree tanaaf nyaattanii antiyyaa dubbadhee ceephootoo buufadhe feetan hiraartanii feetan kofaltanii namuu akka fedhe. Tana sirra laallu eega jettanaaf shir gulii walin loolluun silaa duwidaan gala garaaniif dadhabe yaa kukkullee ayyaa yaa babbareedduu too isinumaa jechaan takkitti arraaga firdittiif qabe. Harka fuunee akkam jirtan kabajamoo dhaggeeffattoota keenya sagantaa dargaggootaa orraa saftii har'aatiif reediyoo Itoophiyaa qophii afaan Oromoo damee Harar irraa waliin qindeeffannee gurra keessaniin gahuudhaaf istuudiyoo teenyatan Harar Bootteetti argamtu seenneet jirra. Ammarraa kaafnee turtii daqiiqaa 50 isin wajjin taasifnu keessattis kurfiilee dhandhama gumaata sansakkaa fi asoosama jaman sirboota mimmi'aawoodhaan dabaalleetii wal duraa duubaan isiniif dhiyeessina hamma xumuraatti nu faana tura nu hordofaa kan isiniin jennu qopheessitoonni Zakkariyaa Ammiyyee Adam Mahammadii fi Anis Absalaam Mahammad ogeessa teeknikaa manni azwal daanyee waliin taaneeti wal qunnama gaarii. Akka tartiiba sagantaa keenyaatti qabiyyeen jalqabaa kurfaawa dhandhama jennuun arraafis goofatawwan gaggabaaboodha qabna.
Mega dari kaisa jirtani nama yuna musanta tani sininje nama yuna musanta tati hoji mana khale sini kannetin tureme kuna lal barsiisa lal kuna lal hojjete jirtatis hay cala tubatuni wahi teeti barrun tun teeti miti kam hay abba kheti si hojjete malle teeti miti inje cala tun wallahi billahi barsiisa abbaan kiyya naan katabne fumaafin katabe fide akkamitti anin arku tun ta abba khetitin je lakki bar wanni akkasi sini fakkaateef qalama shaati waan hin barreesseefi بيتها ايرون غا سرنا دبري سان كيسا sirna dargii san keessa ji اي خائدانو دبرتوتا خنا ولي قبنيتي waldee dubartoota jedhanii hundeessa. سام قفا سبو اتيس كما برساني جارني في اسني في ابا ور خيتنيتس والكتا اس والكتا جانين Mirgi keessan bakkuma hundattuu walqixa jedhanii والكتا اسن هندنو جانين وسو مرغا خيتن جاني ويا دامتي duuba kalaxa maaltu uumame laa. ماري غا هاتي ورا وان غيات هيمن halkan kaabaa warraatiin itti baaste beete. Hoggaa wal cinaa kishif jaangaatti haasa. Arrabooda jetteen arrabooda bakka hafte jette wali naafe'ate walqixa jechaani bulte halkan guutuu. Haya. Ganamani bare. Caayaatu ooyiruu jira beete. Ooyiruu ni dhege. Ooyiruu keessatti beekaa. Dongoraasaa kana guddoo tokko qabu. Haya. Hoggaa dongoraa kana fuudheetuma lafa qarxaa tanaa jira beete. Buraanaadhaas qabdu. Koppo deeggarsuuqe oolle. Ni wallaahi bar itti gad kanatti numaatu hanga zanyaatti itti gaffite irraa waggaa taa'ee cinaa taa'eeti qama hojjera. Haya. Haadha maamma jeen amma. Haya mee kootu jeen isiidhaan ooyiruu manaa higayyaame ooyiruutti beete. Na wajji dongor jechuun baata. Osoo kas jeeni wayyaa miti. Mee dongoraa sanii cinaa fidiiti as gamana naa dhaabe fuula kiyya kana dura jeenka. Haya. Hoggaa isiin takka asiin buta jettee as harkifte dongoraan. Walumaan kombolan. Osoo waliin kombolanii wayyaami dongoraan lafa keessa dideetuma jala kanaan kaafurrirra. Barree. Fummaan jeenirra. Talama deebite. Haya. Amma ni harkifte niin fuudha jettee hoggaa harkifte. Amma akkasumatti maa harkaan miliqirre. Xarra goote ammas. Hoggaa isin goote. Jette amma gaa waan jettus wallaalteeti. Sa'an taniin juu jetteen ifi taa'an keessan keenyarra guduunfaadhaa maan jeeneen. Si magansetti magan. Kan dhageeffachaa jirtan kun sagantaa dargaggoota reediyoo Itoophiyaa qophii afaan Oromoo damee Hararraa tamsaasamu akka tartiiba sagantaa keenyaatti ammaan tana yeroon kan kurfaawa gumaataati. Gumaataa irraatiif qabiyyeewwan xixiqqaa sadii wal duraa duubaan kan isiniif dhiyeessinu ta'a. Qabiyyeen jalqabaa ergaa xaliyootaati. Dubagaa torbaanumarraa as kunne kanatti xaliyoonni keessan kallattii adda addaarraa hedduudhaatu nu harka ga'ee jira. Kana keessaa har'aaf hamma tokko gulaalee kan walitti qindeeffate Adama Ahmadiin. Subscribe now. Ahmad Mummee Awwadaa irraa waliin taatu jechaadhaan yaada tokko nu ergee jira. Jaalalti lama bakka takkan taatu rabbi jaalachuu dili jaalachuu iftulummaa jaalachuu gaarummaa jaalachuu hammaachuu fi gaarumuu dholaala shiftoomanii nagaa jaalachuu fayyaa jaalatanii dawaa jibbuu waan waliin taane wajjin deemne ilaala. Ahmad Mummee yaada biraatis kanumarratti dabalee jira. Nama haala lama qabu rabbiin ni jaalata. Ka sodaa rabbii qabu ka amala gaarii qabu. Nama haala lama qabu namni ni jaalata. Kan kennaa kennu hanguma qabuun ka jiraatu. Nama haala lama qabu ollaan ni jaalata. Fuula gaarii tola ooluu. Ka haala lama qabu obboleessi ni jaalata. Gaarii hojjechuu hamtuurraa fagaachuu jee jira. Ahmad Mummee hirmaannaa isaatiif ni galatoomfanna. Leezii Alishoo Usmaan Anaafadis magaalaa Bokkorraa walaloo shaggooyyee takka nu ergee jira. Adal hin bu'ini miila fardaa malee heeruman oolanii nama sarda malee keemanni jaaramee leexoon ajjeerame ar'a malee kee maqaan shaarame rooba bitaan roobee mirga maal gaafattaa
hamarti jaalalaa taminaa baafattaa dunfuree hin haadinii mataan ni fokkataa waan dabre yaadinii garaan ni onnataa ibiddaan bobeeysaa jalaan barbadeeysaa waan naannoo balleeysaa guftaan hin fageeysaa sareen hirphan qabdu mucucaatteen kuftu hujiin warraan dhumtu hulaa cufteen dhuftu qamisa koo burree kan wajjin gurgurree duniyaan dubrumaa osoo wajjin turree fadis quluun qabu qulullittii malee wayyaan ni heerumte muruqillittii malee jeedalluun galgalaa eegen lusaallusaa simbaanuu hin aarin yaa jarmal faanusaa muudana masnuun hulaa duraa ziqee tumannuu ilkee lamaan duraa jechaadhaan leeyziin nu barreessee galatoomi jennaan. if gaafadhu mata duree juun Jamaal Umaree Alii aanaa fadisirraa walaloo takkanuu ergem. if gaafadhu dafii bakka ramaddii kee hojjetaa ummataa ta'uu fi dhiisuu kee nageenya lammii keef waardiyaa dhaabbachuu kee ashkara ummataa ta'uu kee irraanfattee tasa bakka jirtu gonkumaa dagattee dantaa mataa keetii galii kee godhattee waaroo iftuulummaa keessatti hagoogamtee barcuma arkattee humna keetiin arkatte seetee ittiin dhaadachuun seera yoo cabsite kophaa fiigaa jirtaa ummataan jibbamtee mattaan golgamtee dhugaa dhoksuu yaallaan dafka hiyyeessaa horiin ukkaamsinaan abbaa qabeenyaa qofaaf waardiyaa dhaabbannaan ilmi abaluu fira kiyya jettee amantii fi qabeenyaan nama addaan hirtee murtii sobaa laattee seeroo jellistee guddinni keen jiru hudhatti ifan biftee firaa fi gosaaf jettee yoo nama addaan qoodde gonkumaa hin dagatin waalamaan baduu kee cubbuudhaan faalamtee rabbi guddaa dhabuu kee boolla siliqimsu ifii qotachuu kee bakka awwaalcha kee qotaa jiraachuu kee. gochaan koo ka hin beekamu jettee ifin sossobini nattin dhaqqabamuun nattin dammaqamuun hujii malee kijibaan hin jiraatini hoogganaa bira dhayxee hojjetaa akka keetii maqaa hin balleeysini sirreeysi hojjedhu hujii kee kabaji rakkoon ummataa rakkina kooti jedhi gaafiin si gaafadhe sirritti deebisnaan adaadaa fi eeysumaan dubriidhaa fi firummaan lammii hin qooddu taanaan fedhii keetirra kan ummatichaa dursinaan mirga dhala namaa walqixxeen ilaallaan dhugaa barbaaduuf tabba buutee baanaan yakkamaa saaxiluuf if cuunfitee hojjannaan kaayyoo fi tarsimoo kee ummaticha taanaan yookiin ni arkatta nageenyinis ni bu'a ummanni misoomaaf waliigalteen bobbahaa biitii guddannaan atis ni guddatta kanaafuu loogii firraa dhiisi qajeelfamni kee seera ta'uu ibsi qulqullina hujii keetii gochaan mirkaneessi hojjetaa ummataa ashkara ummataa ta'uu kee agarsiisi jeeti Jamaal Umaree walaloo barnoota qabeessa tana nu ergee jiraati.